Seenaa haadha ilmoo ishee gattee Yooyyaa ashamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii keenya. Nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif haa ta'u jechaa guyyaa har'aallee seenaawwan nama barsiisan keessaa tokko isiniif qabadheen dhiyaadheeraatii. Hanga xumura qophii kanaatti laayikii fi sheer akkanumallee sabskiraayib gochuun na waliin tura. Akkuma hedduun keessan beektan chaanaliin kun chaanalii haaraadha. Maarree haga yoonaa otoo laayikiin godhin jirture laayik gochuun keessan hedduun jajjabeessa. Guyyaa guyyaadhaan kanan dalagaa jiru wanta isin laayik naaf gootanii na jajjabeessitaniifi. Kanneen yaada keessan naaf qoodullee na jajjabeessaa jirtan guddaa galatoomaa ulfaadhaa. Ammallee hirmaannaan keessan akkanuma itti fufu jecha gara seenaa guyyaa har'aatti kan isin dabarsu ani Gammachiis Tashoomeedha. Haadha manaa fi abbaa manaa waliin jiraatanii tokkotu ture. Lamaan isaaniiyyuu bara jireenya isaanii keessatti ijoollee 4 waggaa 15 keessatti horataniiru. Dabalataan qabeenya guddaa dhaabbata nama hedduu qacaree hojjechiisuu danda'u lamaan isaanii ni qabu. Dhaabbata kana keessattis dabareedhaan gita mataa isaanii fudhatanii haati manaaf abbaan manaan dhaabbata kana hoogganu. Konkolaataa leegzarii yookiin immoo gatiin isaa qaalii ta'e mana ajaa'ibaa akka magaala sanaatti jira jedhame bakka hedduutii maatii qabanidha. Dhaabbanni kun dhaabbata guddaadha mitiire. Namoota baratan garaagaraa yeroo garaagaraatti qacaree akka hojjetaniifis ni taasisa. Maarree guyyaa tokko akkanuma beeksisa baasee nama dabalataa qacarachuuf barbaadaatoo jiru hojii barbaaddee mucayyoon dubaraa bareedduun tokko gara dhaabbata kanaatti gortee. Dhaabbata kanaaf qacarrii kan raawwatu haadha manaadha. Mucayyoon kunis ragaa barnoota ishee qabattee haadha manaa kana bira deemte. Haa ta'uutii garuu haati manaan kun akkuma mucayyoo dubaraa kana argiteen kallachumaan morma isheerra yeroo laaltu faaya mormaa bareedaa dur qabdu tokko irraa laalte. Battalumas nahuun mucayyoo kanaan faaya mormaa kana eessaa fiddee jettee gaafattiin. Yeroo kana mucayyoon kun ijoollummaa kootii kaasee narra ture eenyu akkanaa kennes hin beekuu jettee deebisteefi. Yeroo kanatti haati dhaabbata kanaa kun dookumentii ishee harkaa fuutee otoon ilaaliin har'aa kaastee qacaramteettaa jettee qacarte. Kanaanis dubartiin kun naatee ragaa barnoota koollee otoon ilaaliin akkamittiin na qacartaa jettee gaafatteeni. Haati dhaabbata kanaas kuni murtoo kooti malee kan kee miti murteesseeraa borii kaasiitii hojjechuu dandeessaa jettee deebisteefi. Mucayyoon dubaraa kun hojii barbaachatti ganna rooba bona aduu keessa rakkachaa waggaa hedduu dhama'aa turteetti. Warreen kaan dookumentii ishee ilaalanii qabxiin qabdu muuxannoon qabdu jedhanii rakkisaa turanii har'a garuu ragaan barnoota isheellee otoon ilaalamiin dhaabbata kanatti qacaramte. Haati manaa dhaabbata kanaas abbaa manaa isheetti nama barbaachisu qacareeraa jettee beeksiste. Yeroo kanannis mee ragaa barnoota nama qacaramee naaf ergee jedhee gaafataanii. Isheenis ni ergitiifi. Haa ta'uutii garuu inni ilaalee akkamittiin dhaabbata guddaa keessa nama muuxannoo hin qabne barnootaan illee cimaan taane erga eebbifamees waggoota lakkoofsise qacartaa jedhee haadha manaa isaatti dheekkame. Yeroo kana isheenis morma isheerraa faaya mormaa ani duran qabu haati kiyya naaf kennite. Daa'imni koo akkuma dhalatteetti morma isheettiin godhee fi argeen nama rartee nan qacareenii tarii immoo dhala koos ta'uu ni dandeessii jettee deebistiifi. Yeroo kana abbaan manaa ishee ati ni maraatteetta malee sammuu nagaan qabdu akkamittiin waggaa 20 booddee waan kana yaadattee nama muuxannoo hin qabne fedhii yaada sammuu kennuumteen qacartaa faaya mormaa abbaan fe'e bitachuu hin danda'u jedheetti dheekkamee deebiseefi. Yeroo kana isheen faayi mormaa kun yeroo haati kiyya durba turte kan turedha. Amma eenyurrayyuu hin jiru yeroo jalqabaaf waggaa 20 booddee anuu har'an argee jettee deebisteefi. Kanaan innis ati itti amanteetta taanaan siif haa ta'uu jedhee deebiseefi. Mucayyoon
qacaramtes ganama barii sa'aatii hojiitti hojii seentee wanta mallatteeffamu erga mallatteessitee booda hooggantoota dhaabbata sanaa waliin wal barsiisuuf haati manaa dhaabbatichaa abbaa manaa ishee fi namoota biroo hooggansa qaban dhaabbata sana keessaa waamtee baraanii mucayyoon kun reefu qacaramti bakka kanatti har'aa kaasee isheetu hojjetaa jettee beeksisteeni. Mucayyoon kunis eenyu akka taate erga ofii ibsitee booda abbaan manaan hojii kanaaf ni gitta jedhee yaadu haa ta'uutii garuu haati manaa kiyya waan murteessiteef qofa akka ati hojjettuuf ni ilaallaa jedhee deebiseefi. Kana qofaallee otoo hin taane mucayyoon qacaramte kuni intala isaa dubaraa waliin wantoonni isheedhaan wal fakkeessan abbaan manaan hubachuu jalqabe. Kanaanis keessa isaatti tarii mucayyoon kun intala ishee ta'uu akka maltu jalqabarratti shakkuu eegale. Kanaanis otoo haati manaan kiyyan shakkiin itti deemuun qaba jedhee yerooma kanatti murteesse. Kanaanis waardiyyaa dhaabbata kanaa ishee dubartii ofitti waamuun mucayyoon haaraa reefu qacaramtu gaafa isheen balbalarraa baatu nama sakatta'u fakkeessiitii rifeensa ishee buqqisii naaf fidii jedhee isheetti himaam. Waardiyyaan gaheensaa ajajamuu waan ta'eef akkuma ajajamteen guyyaa jalqabaa hojjettee gaafa baatu rifeensa ishee buqqistee abbaa manaa kanatti kennite. Innis wal fakkeenya ragaa DNA kan haadha manaasaa waliin deemee ilaalchisee dhuguma daa'imni kuni kan haadha manaasaati. Silaa ragaa kanatti gammadee haadha manaasaatiin baga gammaddee kan qacaramte daa'ima keedha jedhee beeksisuu qaba mitire. Haa ta'uutii garuu inni kallachumaan kan yaade waan biraadha. Dhaabbata anitti dhama'ee waggaa amma kana ijaare dubartiin gara biraa dhuftee qooddachuun qabdu. Qabeenyi koo ijoollee koof malee diqaalaa bakkeetti dhalatteef gonkumaan ta'u. Bifa kamiiniyyuu mucayyoo kana dhaabbata kanarraas ta'e dachee kanarraatii nan ishee balleessa jedhee abbaan manaan murteeffate. Bifa kanaan mucayyoon kunis hojii eegaltee naannoo guyyaa 15 fixxe. Kanaan haati manaan mee al takkaa koottumee gadi baanee shayii bunnaa jennaa jettee gaafattiini. Yeroo kanatti mucayyoon kun tole jettee waliin baate. Lamaanuu waan isaan barbaachisu ajajatanii dhuguu eegalanii. Otoo haasa'anii gaafa mucayyoon kun kolfitu haati manaan ilkaan mucayyoo kaarruu bakka sadiitti qabu argiti. Kaarruu kana arguunis abbaa intala kanaa yaadattee baay'ee naatee. Abbaan mucayyoo kanaas bakka sadiitti kaarruu ilkaanii kan gara gadii jiruun ni qaba ture. Shakkiinsi ammas dabalaa dhufee kallachuma ka'emee jettee gara bakka hojiitti deebitee waan argite abbaa manaa isheetti dubbatte. Ammas abbaan manaa ishee maalatii waan shakkitu dhabdee dubartoota si fakkaatan si'a hedduu fideen tarii dhala keedhaa jedheen sitti argisiisuuf yaallaan lakkii anas maatii koo sin fakkaatani jettee sumatu ofirraa deebise mitii. Waggaa hamma kanaa booddee kana yaadachuun maaltu sitti fidee yaadaan waan of dhiphisaa jirtuuf sammuun kee kana sitti maa jiraa tasgabbaa'ii jedhee deebiseefi. Inni garuu dhugaa jirtu beekaa. Kanaan guyyaa biraa haadha manaasaatiin torbee tokkoof bakka biraa deemtee hojii akka raawwachiistuuf ergeeni. Battaluma kanaanis haati manaasaa yeroo deemtu mucayyoo dubaraa kanaan hojiirraa ari'ee mindaa ishee baatii jalqabaarree otoo hin fudhatiin ishee dhorkee. Gaafa haati manaan torbee booddee deebitu mucayyoon hin jirtu. Maaliif ariiteenii jettee haati manaan abbaa manaa yeroo gaafattu ofii ishee fedha isheetiin hin barbaadu jettee gadhiistee jedhee deebiseefi. Haati manaan baay'ee gadditee duras shakkii madhamitiire of tasgabbeessitee dhiistee. Haa ta'uutii garuu kuni ta'ee guyyaa tokko haati manaan warqee mataa isheef bitachuuf jettee mana warqee tokkootti gorti. Kanaanis faaya mormaa yeroo darbe mucayyoo sanarratti argite mana warqee sanatti argite. Battalumas nahuun ammallee faayi mormaa kun ni gurguramaayii gabaarra ni jiraayii jettee gaafattiini. Yeroo kana abbaan mana warqee kanaa lakkii mucayyoo tokkotu eengadda dhuftee rakkadheenidha jettee morma isheerraa baastee natti gurgurtee deemtee jedhee deebisaafi. Yeroo kanatti haati manaa kuni afachuu takkaana eeg jettee gara biiroo deemuun dookumentii mucayyoo kana keessaa suuraa ishee baasuun mucayyoon kana fakkaatti jettee abbaa mana warqee sanaa gaafatte. Yeroo kana
abbaan mana warqees eeyyeen ishuma kanadhaa qarshii haga kanaan natti gurgurtee jedhee deebisaafi yeroo kana haati manaa kun naaf kenni nan bitadhaa meeqaan gurgurta jettee harkaa bitattee deebite. Kanaanis mana galmaa mucayyoo kanaa barbaaduu eegalte. Barbaarsa dadhabbii guddaa keessaa mana mucayyoo kanaa ni argatti. Deemtees balbala rukuttee yeroo dubbistu haati mucayyoo kanaa itti baati. Eenyuun barbaaddee jettees gaafattiin. Haati manaa kunis abaluunii jettee maqaa mucayyoo kaasti. Yeroo kanatti mucayyoon manuma keessa taa'aa waan turteef eenyudha jettee gara balbalaatti yeroo baatu haadha manaa ishee qacarteedha. Bu'aa bahii hedduu booddee hojii sana waan argatteef mindaamti ishee hojjetti illee otoo hin kaffalamin abbaan manaa ishee akka ishee ari'e haadha manaa kanatti dubbatti. Yeroo kana haati manaa kunis dhiifamaa abbaan manaan koo dogongoreetudha faayyi mormaa kun kan keeti mitii jettee gaafattiin. Yeroo kana mucayyoon kunis baay'ee gammaddee eeyyeen hojii argadheera jedheen haadha koof liqeeffadheen wantoota garaagaraa biteen haa ta'uutii garuu kaffaltii malee yeroon ari'amu wantan kaffalee liqii namaa deebisu waan hin dhabeef faaya mormaa baay'een jaalladhu guyyaan of baree kaasee morma koorra jiru baaseen gurguree jettee deebistiifi. Yeroo kana haati manaa kun hoodhu siif deebiseera. Faayyi kun anattuu bareedeeraa jettee deebistiifi. Kanaanis haati ishee ol galikaa diida si dhaabnee afaaniin si gogsine jettee gara manaatti ol galchanii daabboo xiqqoos tolchanii turanii. Daabboo kanarraas erga kennaniifi booda sababa daabboon kun illee itti toshame itti manii har'a guyyaa dhaloota ishee ture. Haa ta'uutii garuu anis kabajuufiif humna hin arganne hedduu na dhukkubaa ture. Rakkinni mana keenya galee jennaan kunoo mucaan koo guyyaa dhaloota ishee otoo mana hin bahiin mana teessii. Haa ta'uutii garuu ati faaya mormaa isheen jaallattullee kennaa gootee deebistee fi ulfaadhuu jettee haati mucayyoo kanaa galateeffatteeni. Kanaan haati manaa kunis waggaa meeqaffaa isheedha jettee gaafattiin. Haati daa'ima kana guddistes har'a waggaa 21ffaa isheedha erga dhalattee jettee deebistiifi. Haati manaa kun naasuu addaatiin weeraramte. Kanaan booddee dhugaa jiru shakkii qabdu dubbachuu waan na barbaaddeef waggaa 21 har'aa hospitaala keessatti daa'ima daheen faaya mormaa kana mormarra kaa'een achumatti gateen dhiiseen deemee jettee haasofti. Yeroo kanatti haati mucaa kana guddistellee naatee mucayyoon akka hin beekneef haalli tokko tokko walirra bu'uu ni danda'a. Anis waggaa 21 har'aa mucayyoo kanaaf faaya mormaa kana kennee jettee deebistiifi. Kanaanis haati guddiste takkaa wanta haasanu qabna qofaatti nu dhiisii jettee mucayyoodhaan gara kutaa isheetti ergite. Sanaanis kan dubbachaa jirtu dhugaa keeti moo ani waggaa 20 har'aa bakka guddifachaatiin dhaqee fudhee yeroo sanatti mucaa waggaa 1 turte jettee haadha manaa kanaan gaafatte. Yeroo kana isheenis waggaa 22 dura akka carraa ta'ee hiriyyaa koof garaa kootti godheen ture. Haa ta'uutii garuu yeroon ulfaa'uu koo fi ittimu na dhiisee deemee ani immoo battala sana rakkadheen barnoota barachaa ture. Barnoota koo xumuruuf waggaa 1 qofaatu na hafee sa'aatii malee gadameessa koo keessaa baasuurra anumtuu guddifachaatiin waan hin guddadheef namni barbaade haa guddifatu jedheen faaya mormaa itti godheen hospitaala keessaa bahee badee ija kootu hin arguuf ta'a malee akka guddattu nan beekan ture jettee isheetti himte. Kanaan shakkii tokko malee daa'imni kun kan ishee akka ta'e mirkaneeffatte. Haalatti shakkites jalqaba yeroo hojii qacaramuuf seentu waan ishee mudate booddees yeroo shayeef buna dhugan waan argite beektee shakkii guddaan akka uumamee fi har'a garuu guyyaa dhaloota isheedha taanaan kan dahe anadha jettee mirkaneeffatte. Haadha guddistuu daa'ima kanaatti himte. Kanaanis yeroon itti mucaan koo dhugaa jiru bartu gaheera jettee haati guddisteellee mucaa ishee waamuun dhugaa jiru itti himanii. Haa ta'uutii garuu mucayyoon kana dhageessee innaatii narraa deemaa isin sobdootadha jettee aariidhaan manaa gadi yeroo baatu abbaan manaan haati manaasaa gara kam akka deemtu hordofaa ture. Mucayyoo kana durumaanuu waan hin jaallanneef akka isheen dhala ishee ta'e dursee waan mirkaneeffateef aarii mucayyootti fayyadamee daandiirra yeroo kortu konkolaataatti qabuun rukutee darbee. Haa ta'uutii garuu battaluma poolisiin isa qabee. Mucayyoon gara hospitaalaa deemtee turtiiwwan baatii booddee yeroo fayyitu qulqulleeffachuudhaaf haati yeroosuma ragaa DNA isaanii yeroo laaltu baatiiwwan muraasa dura ragaan kun
qoratamuu akka dhufe beeksisaniini. Dabalanii qoruun akka dhala ishee ta'e itti himanii. Kanaanis haati gammachuun ishee dachaa ta'e. Haa ta'uutii garuu abbaan manaan ishee hidhamee hidhaanis itti murtaa'e. Kanaan ani abbaa manaa dhala koorraa konkolaataa baasu waliin hin jiraadhu jettee haati manaan sababa dhala ishee tokkittii kanatti abbaa manaa isheerraas adda baate. Sodaa abbaan manaan qabnu ture qabeenyi isaas ni qoodame. Haati manaas qabeenya qooddatte guutuu irratti mucaan ishee aangoo guutuu akka qabdu mana murtiitiin murteessitee fi haadha manaa kanaaf jireenyi carraattiin daa'ima ishee gatte deebistee ilaaltuuf kan lammaffaa kennitee fi kanaanis haati manaan itti fayyadamte. Nutis yeroo yerootiin balleessaa ni balleessinaa. Haa ta'uutii garuu balleessaa keenyarraa akka deebinuuf carraan gara biraa jireenya keenya keessatti nuuf kennama. Sana haa ilaalluun dogongora dabarsine carraa arganneen haa sirreessinuun dhaamsa qophii keenya guyyaa har'aati. Egaan jaalatamtootaaf hordoftoota qophii keenyaa seenaa guyyaa har'aarraati illee hedduu akka barattan homaa shakkii tokko illee hin qabu. Haga yoonaatti yeroo keessan naaf kennitanii dhaggeeffachaa turuu keessaniitiifis guddaa galatoomaa jechaa haga yoonaa laayik kan hin goone yoo ta'e laayik, sheer, koomenti godhaa. Qophii seenaa barsiisoo gara biraatiin hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii.